Maqaan koo Biraanee Bantiin jedhama. Kanan dhufe godina Amboo Aanaa Jalduu magaalaa Shukutee irraa dhufe. Bara 2004 qabame mucaan kun dhukkubaani. Amma bara 2006tti hospitaala naannoo deddeebisee yaalchisaan ture. Dhukkubni isaa dhukkuba kaanseeriiti. Kaanseerii dhiigaati nuun jedhani. Maasaa gaafa guyyaa 8 ji'a 8ffaa keessa gara Xuqur Ambassaatti na dabarsan. Itti gaafatamaan Xuqur Ambassaa Dr. Ayile Yesuus kan jedhamu biyya alaa deeme. Gaafa inni galetti deebitee olaallamte malee furmaanni nu biran jiru. Gara waldaa Haraaraa kanan fidee dhufe. Gaafa naasee gaafa guyyaa 22 toora kadhataatti naaf kadhatame mucaan kee bilisa kana booda fayyeera naan jedhani. Dhagna haaraa fidi dhibeen kaanserii keessaa gubadhu madaan kunis keessaa gubadhu humna dhiiga Yesuus. Okay, bilisa. Ayile Yesuus kan jedhu isa Xuqur Ambassaatti hojjetu bichaatu hin taane isa biyya hundatti hojjetu Yesuus Kiristoos biyya keenyatti hojjechaa jira. Kanaaf furmaanni koo achi nagaatti jedheen doktoroota biraa ba'ee qajeeleen. Nuti immoo Hayilanyaa Yesuus kan jedhame karaa raajii masarati Naqamtetti kan hojjetu bira deemna jennee turan amantiidhaan biyya otoo hin beekne ishiin otoo hin beekne ani maatii biratti hafee ishii fidatteeru. Kanaaf galgala isa fidee zayitii itti naqee. Dhagna haaraa fidi. Dhibeen kaanserii keessaa gubadhu. Irraa folloquu qabe, irraa kaachafuu qabe hin jettu as kaa'ee raajii masarati bira ga'ee dhungachuu waan hin taaneef itti kaadheen chaayinaalii qabadde gizeen kataa jiru. Mana kootechaadha. Mucaan kiyya innaa deebi'ee dhufu bilisa ta'e. Maqaan koo Amsaaluu Katamaan jedhama. Kan dhufne Baakkorraatii dhufne. Manuma keessatoo haasaa jiruutti akka carraa kufe. Hospitaala geessine hospitaalni biyya keenya jira. Achi geessine hakiimonni tarabaarrabanii ilaalanii riiferii sii barreessinaati Naqqamti fudhattanii deemtu achitti ilaalamuu qaba. Jeessoon garuu quba miila isaatii hamma kana isaatti hidhame. Deebinee asofnee raajiin asirratti nuu kadhatanii mucaan keessan bilisa galaatirraa hiikaa nuun jedhan. Qa gooftaa Yesuusiin jilbi kun haa fayyu. Gaxxame jilba kana. Humni waaqaa. Be touched in the name of Jesus Christ. Namicha asitti dhufee humni waaqaa. Hey. Okay, bilisa. Ejaa kanaa fi Waaqayyoon galateeffachuu ufne. Maqaan koo Baacaa Haayileen jedhama. Asuma ganda Duwwaa Torbarraan dhufe. Mucaan kun muddee gaafa 20 bara 2010 darajaa manaarraa kufeetu miilli isaa kun jilbaa olitti cabe. Kilinikuma naannoo jirutti hin geesse. Raajii ka'ee gaafa ilaalamu gara riferaal hospitaalitti naa barreessanii qaxxitaanumaan as fide. Lafa kanarra ciibsaniitu namni Waaqayyoo raajiin masarat hin kadhatanii fi yaa gooftaa miilli kun afayyu. Yaa gooftaa miilli kun afayyu. Awwadhamu. Harki kee awwadhu. Oomna dhiiga Yesuusiitiin. Ameen. zayitii dibataa itti naqanii isa booda mucaan kun hin fayye. Torban lama booddee akka isaanii duraatti deebi'ee fiigee amma lafa barbaadee oola jechuudha. Maqaan koo Daggafaa Hagaan jedhama. Kanan irraa dhufee ganda Abdataa aanaa Guutoo Giddaarraan dhufe. Aamilee keessaa ituunni qonna qotuuti qoraattiin waraane. Dhukkuba sukkaaraa dhukkubsatamu ture naqamtumaan hin fidee mana kimi guddaan fidee quba isaa guddaa kanarraa opereeshinii godhanii isaa booda ibsa shaaddoof deeritti himna malee humna keenyaan ol ta'eera. Gaankiriin uumeera madaan kunii jedhani achuma keessaa hakiimotuma keessaa waldaa raaraa beektanaan jennaanii ani hin beeku dhaqee hin beeku jedheen nan geessaati na geesse iddoo sanatti agarsiisi gaafan jedhee jedhu na fidee
toora kadhataarran akkasittiin qabeeni gashe sukkaaraa si keessaa maqaa Yesuusin gad deebisee radhanii zayitii dibataatiin mataasaa kan akkatti qabanii fi Sukkaara si keessaa gad deebi'u. Miilli kee kun gogee inni dudu inni sirraa bu'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii miilla haaraa fide kottu dhugaa bayya. Ameen. miilla isaa kanarra asii gad ejjetanii Bilisaa miilla nagaa fide dhugaa baata yoo firee. Ameen. Jilbaa gaditti sirraa ka'uu qaba malee dhiigni kana keessa iddi kana keessa ol deeme dhiiga deemsisee miilla kana hojjechiisu waan hin jirreef sirraa cituu qaba naan jedhani. Sanaan booda obboleessi koo kun addanna na fideen qubni kee sitti harca'u ga'eera qubni lama sitti bu'uu ga'eera miti naan jennaan ni bu'uu ga'eeraan jedheen. Miilli kun qubni lama sirraa bu'uudhaaf jira. Ni bu'uu ga'eeraan jedheen. Sanaan booda miilla haaraa fidii kottu dhugaa baydeenaa kadhatanii galanii amma qubni isaan jedhan sus qubni sitti harca'ee miilli koo isa fayyaatti deebi'etanii miilloo fayyaadhaan dhufanii. Sirraa citu jedhame jilbaa gaditti. Eeyyee. Afuurri qulqulluun garuu ishee achumatti tortorte irraa si harcaasee si hodhe walitti. Iyyuu fooricuu kan danda'u maqaa isaa.